maatii dargaggoo godin Booranaa namiyoo gand gobbisaa waraanni fuulumata duratti jees dabalate uumati Boorana namni 300 caalgam Keeniyaa baqachuu isaanii dubbata. Caams 15 waraanni bilisummaa Oromoo namoota lamxa mootummaa biyya bulchuu walitti dhufeenya qabanii jedh irratti jecha raawwate. Akkuma aadaa uummata adduu bollaan awwaala bayadu namoota du'an kan awwaaluu jiru qaamolee mootummaa dargaggeessa gani 22 galgalo waaqo galgalo seelishanii jedhanii eegarku duubatti hidhanii mataa tatarsaasaniin booda rasaas lamitti dhukaasanii jeessu isaanii warri Laanar Oromiyaa miidiyaa neetworkitti. Amma namni du'enna family warsin Allah so kes mangar se dating geetti namu boya na Allahu faanu yaay furanu diitiin daani abbal atille na chum jirti namu tokko dande wanne namu ga faddi bi nin jirti yo an duwarri akkan irri xees yaay irri xees ka wenda yamma nemo so fuure nemo so umat ka fuur guyu ala xeeti bu caganda mara sadaqin dadarani gawen mucaan kiyyojjate bula malee waan siyaasa jedhanu tokkolleen beeka jettaati mucaa xiifuulu uummata duratti jeesanii akka nuun boone nu dhowwaane reeffi isaan lawwaalachuu nu dhowwane allaattii nyaattee jeen guyyoo waarii abba jirbanaan jedhanii OMN irra bilbilamee haadha mucaan irra jeefamee jedhanii haartiyyaa mucaan kan akkamitti jeefame maal balleessi mucaan kiyyi balleessa waan guma tokkoon qabu akkasumaatti jeefamee sin jedhe awwaal nama dhaqe nami du'e awwaal nama dhaqe attuma fuulanii sin jeesanii aduudhanii siinaaf waalalle duwwana galanii allaatti nyaatee malee waan tokko balleessa waan tokkoon qabu. Meboa mechikedha yoo namichi kedhee sin jedhe nami jeesanii nam rakkananii ollaalle nami tokko cuqubaalleen hin dubbisinaa itti seeninaa isaan itti kenninaa warrumsun hin dubbisinaa waan jedhan nami tokko cuqubaalleen hin dubbin booran de warqaan deeta nam warra dubbisellee inni jeesanii mucaan kan kee nama kam ture waan jedhan kan kee jira waan jedhan kan waraan mootummaa waraan bilisummaa Oromoo kana wal qub qaba waan tokko inni hejir idin injir bikumaan galaaganum takbay raasa didin bud mucaa kan kee qaami jees eenyu edhan namitti dhukaasee jees eenyu duralleetti in dhaananii edhan jeesuun dura mataalle fafallaansan jedhan qaami harka keessa qabeen hajjecha isa kan murteesseen namitti birkaneesseetiin ijjeesa eleeyyuu jaarsoannaa bulcha magaali bulcha iddi arki galadaan eeyyuu kararra jeesaniitiin jedhan karaan awwaalin kada hadibin kan kada hasara keetiin gar jiraaseetiin gubbaan jiru du'a awwaalameetiin biyya keessin jiru ijjecha mucaa kanaatiif bulchiis gandaaf aanam yoo haxoommatti maatiin mucaa kanaa namni jalqaba mucaa kan qabe tumoon eegerra rasaasaan tume jees bulcha aanam yoo jaarsoannaatii jedhe akka jo hindu basuuta boorun bulchoota haana hamooti isi harka baasedha jaarsoanna jaarsonnaa bulcha aanaat miyoo ta'u sabeeka bulchaan aanaa akka ilmi namaa rasaasaan dha'e seeree yammuuf hin jira deebii akka nuu kennuuf jaarsonnaa bilbilus deebii argachuu hin dandeen itti gaafatama bulchiisaaf nageenya godin Boorana boru jaarsoraroo itti bilbillee barreessinuuf illee deebii nuun kenneen mucaa kanaatillee bood seel 517 san kee jir jedhamuun nu fixuuf turan ka jedhollaa mucaan keessa dukuneen daanga keenyaa qaxxaamuruun lafa kaariyaatiif kukkuba qubachuu dubbaat nulleen baqanneetiin keenya jirra rakkoon guddoon nurra geeggeeffamuu jirti qabeenyumaan qabnu keessa baaneetiin hojjaa qabeenyi maasaa hojjaa sagalee mannam jirtu akka dhaqanii fudhatanii hin qabdu nam eeganii nam garaggadduuf inni jeesanii jedhanii namuuyyuun deeta. Namni gar 300 ollaa lama ampulas 3 hubate jira kaan ammoo nami ulfaa haa ta'u nami ijoollee jiru qabu hawlumaa haa ta'u faamilii arcee anoona armaan jira artiin kuttaanoo ammoo fulaan quttiin kuttaan jira ariyaa. namni tokkolleen qubnuun qabu booke buusa sololootiif beelaa dheebuun miidhamuu jira jedhe warri kuneen uummati Oromoo rakkoteen dhagee akka nu bir dhaabatu jedhan bal'innuun keteen waan guma tokko waan masalmeen jala kan nu qabatin qabdu haan du'eedhaan haan garaachaan dhabn diinniin dhabn rakkoo iddoo kanaa tarkanu qaba.